Hayyee ashama harka fuunee jirra jirtu viidiyoo irraa keessatti appilikeeshinii hedduu isin fayyadu tokko isiniif qabadhee dhufe. Appilikeeshiniin kun Chat GPT jedhama. Appii hedduu faayidaa guddaa isiniif qaba. Appilikeeshinii kana hin qabdan taanaan ammuma buufadhaa. Faayidaa guddaa isiniif qaba jechuudha. Appilikeeshiniin kun faayidaan isaa faayidaa guddaa nuuf qaba. Waan hin beekne tokko jechuudha. Waan hin beekne tokko appilikeeshinii kana yoo gaafattan isiniif deebisa jechuudha. Ifa godhee afaan keessaniin afaan Oromootiin gaafattanii afaanuma keessaniin isiniif deebisa jechuudha. Appiin kun waan hin beekne tokko hooma kamuu haa ta'u, waa'ee teknoolojii haa ta'u, waa'ee hojii haa ta'u, waanuma barbaaddan jechuudha. Waa'ee nama beekamaa tokko haa ta'u, waa'ee isaa beekuu barbaaddan appilikeeshinii kana dhuftanii gaafatuu qofa isinirraa eegamu jechuudha. Afaanuma keessaniin appilikeeshinii kana yoo gaafattan ifa godhee isiniif deebisa jechuudha afaanuma keessaniin. Appilikeeshiniin kun hedduu faayidaa guddaa qaba. Ani yeroo hedduu itti fayyadamaa ture. Gaafii hedduu gaafadhee kan naan deebisin hin jiru jechuudha. Gaafii kamuu yoo gaafattan isinii deebisa appiin kun jechuudha. Akkamitti akka buufachuu dandeessan, haala kamiin akka itti fayyadamuu dandeessan isinitti agarsiisa. Viidiyoo kana like gochuun eegala. Egaa gara Play Store deemtanii Play Store irra seentanii iddoo sarchii kanarra dhuftanii Chat GPT jettanii barreessitan. Chat GPT jettanii barreessitanii sarchii yoo isin gootan appichi kunuu haala kanaan isiniif dhufa. Gara bilbila keessanii install godhattanii erga buuftanii xumurtan booda open ni gootu. Achi booda asirratti continue with Google kan jedhu kana irratti click gootanii yoo jalqaba banattanii jiraattan immoo login kan jedhu kana fayyadamtanii continue with Google jettanii Google keessanii wal qabsiiftanii achi booda emailii keessan akkanatti emailii tokko yoo jiraate lamas yoo jiraate haala kanaan isiniif baasa. Emailii tokko filattanii irratti click ni gootanii achi booda asirratti first name last name jedhee isin gaafata. Birthday ni gaafata, itti guuttu. Maqaa keessan itti guuttanii maqaan asirratti naaf baase kun kan email irra jiru asirratti naaf baase, yoo barbaade jijjiiruu ni danda'a jechuudha. Achi booda birthday ni guuttanii birthday keessan guuttanii confirm gootan jechuudha. Achi booda confirm ni gootanii achi booda ammas continue kan jedhu ni jira. Continue kan jedhu kana irratti click gootanii achi booda kunuu haaluma argaa jirtan kanaan naaf banamee jira jechuudha. Achi booda iddoo kanarra dhuftanii gaafii barbaaddan gaafatuudha jechuudha. Asirratti barreessuudhaan waan barbaaddan ni gaafattan jechuudha. Fakkeenyaaf amma mee maal gaafadhe isinitti agarsiisa. Yeroo ammaa kana akkuma beekamu artistiin keenya hedduu kabajamaa fi jaalatamaan dhukkubsataa jira. Kadiir Martuu rabbiin nuuf haa afiyu. Fakkeenyaaf waa'ee isaa osoo gaafadhe nageenyi isaa haala akkamiirra akka jiru osoo gaafadhe naaf deebisa jechuudha appiin kuni. Fakkeenyaaf mee haa gaafadhu. Maal jedhee gaafadhe Kadiir Martuu nageenyi isaa akkami jedhee gaafadhe mee deebii isaa walumaan ilaalla jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan haala kanaan barreeffamaan isinii deebisa jechuudha. Jalqaba irratti Kadiir Martuu nageenyi isaa akkami jedhee gaafadhe deebii isaa immoo kunoo jala kanatti Kadiir Martuu artistii Oromoo
walleewwan warraaqsaa fi jaalalaan beekama. Yeroo ammaa UK magaalaa Manchester hospitaala keessa jira jedhee kunoo haala kanaan waa'ee isaa guutumaan guututti asirratti nuuf ibsee jira jechuudha. Yoo barbaadan immoo akkana gadi buutanii sagaleedhanis caqasuu ni dandeessan jechuudha. Sagaleedhanis yoo barbaadan mallattoon sagaleetun as ni jirti. Isirratti kilikii yoo gootan barreeffama kana guutumaan guututti isiniif dubbisaa jechuudha. Sagaleen isiniif ibsaa jechuudha. Kunoo akkuma argartan sagaleen Kadir rakkaa. Martuu, artistii Oromoo walliiwwan warraaqsaa fi jaalalaan beekamu. Yeroo ammaa UK magaalaa Manchesteritti hospitaala keessa jiru. Akka gabaasa BBC'tti, dhukkuba waggaa 20 oliif isa rakkisaa tureen yeroo ammaa wal'aansa baqaqsaa lafee cinaashaa fi dhukkuba koomaa qabuuf yaalamaa jira. Kadir akka ibsetti, lafee cinaachaa isaa bara bulchiinsa TPLFD reebicha suukanneessan cabe ture. Waggaa dheeraaf wal'aansa sirrii dhabuun yeroo ammaa UK keessatti yaala argachaa jira. Wal'aansi baqaqsaa lafee cinaashaa milkaa'inaan xumurameera. Garuu ammallee dhukkuba koomaa irraa qabuuf yaalamaa jira. Kadir Martuu, artistii walleewwan warraaqsaa fi jaalalaan beekamu. Yeroo ammaa UK magaalaa Manchesteritti hospitaala keessa jiru. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Waan isin gaafattan anamma Kadir Martuu yeroo ammaa kana dhukkubsataa waan jiruuf kan na keessa dhufee yaaduma isaa waan ta'eef fakkeenya isinii fudhadhe malee waanuma barbaadan gaafachuu ni dandeessan jechuudha. Aappii kana waa'ee namoota beekamaa, waa'ee seenaa garaagaraa, waa'ee teknooloojii, waa'ee hojii garaagaraa yoo gaafattan haala kanaan afaan keessaniin isiniif deebisa jechuudha. Aappiin kun hedduu baay'ee natti tolee jira. Duraan namni waan hin beekne tokko nama biroo deemee nama biraa gaafata jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu appilikeeshina kana yoo qabaattan homa kamiiyyuu nama gaafachuun isin hin barbaachisu jechuudha. Buufadhaa itti fayyadama akkasumallee sheer waliif godhaa viidiyoo kana. Akkasumallee namoonni chaanaala kana haarawaa taatan sabiskiraayib gochuu hin irraanfatinaa. Viidiyoon har'a isiniif qabadhee dhufe kanuma. Hanga viidiyoo birootiin walitti deebinutti nagaan turaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.